Suuraa Maryam banadhu mee? Ani na bira hin jiru. Eeywa. Ayyana si dubbisa. Suuraa Maryam si dubbisa. Okay? Suuraa Maariyaami maaliif bakka akkasiirraa akkas jedhan jedhe lawaan akkasitti nuti fakkeenyaaf macaafa gaafa dubbisoni bakka akkasiirraa akkas jedhan jedha malee macaafa miti moo quraanni macaafa miti moo taate quraana macaafa amma oli ooftati. Oi na dhaggeeffadhu ka ani fakkeenyaaf macaafa qulqulluu gaafa dubbifadhu sanitti amanu jechuudha. Okay. Bakka akkasiirraa akkas jedha. Suuraa 19 fakkeenyaaf akkasitti Yohaannis boqonnaa 3 Lakomsa kuda jaarraa qabee onsi dubbise namni Kiristoositti namanne itti faradameera ammayyuu firdi jala jira jedhan siin jedha bakka saafanan sitti akkuma kana maal jedhanii itti amanan warri itti namanne ammayyuu firdi jala jiru akka jiran maal jedhanii itti amananii siin jedhe maal jedhanii itti amanan inni waaqa akka ta'e inni karaa dhugaa jireenya akka ta'e waaqa akka ta'e jedhanii itti amanan ka jedhu ragaan abaas tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 Lakomsa 6 dubbisi dhaqi na dubbisa tumma inni ilma qoneesitti maan jira bara ayo okay ani qabatamaa waan jira gaafii kiyya tara takka Yesus Kristos waaqa jedhanii itti amanan waaqa jedhanii yoo itti amanin in faradama namatti kan jedhu na baasta dafte jecha dura na jecha Yesuus okay mamme ande Qorontos meeqatti obboleessu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 Lakkomsa 6 dubbisi. Okay. Tokkoffaan anaafati kan walii galu anuma si taasa. Maammi hojii walii galaan jirta waan ta'eef. Gaafa haasoftu waan afaan keerraa haatu ba'e taanaan ragaa jennaan ragaa haa jennaan qabdaa. Sirriidha. Ani waan akkasitti namana. Adde ani waan akkasitti namana bara. Waan ragaan alaa ariko ragaa gaafa addeen dhabe mamas keessa koo saayitii dheeraa. Maaf jarjartaati. Jarjaru. Nataasa haadha miti. Okay. Qoneesitti maan jira? Amma gaa walumaa gala Yesuus jedhee gaanaaf maammeeni Qorontoo isa jalqaba. Boqonnaa 8 lakkoofsa meeqa? Akkasii. Asiifan dubbisa. Dubbii kana dubbii Phaawulos, dubbii Waaqayyoo yookaan dubbii Yesuus Kiristoos akka hin taane sitti himi. Achumaan jechuudha. Waan barbaadde garuu dubbisi. Darabeen alaatti miti cillee Ikkoo xiskichuma dubbisi malee sagalee eenyu miti gaafatu nutti dhaga'ama kadde. Maal dhaga'ama Phaawulos obboleessa koo sagalee Phaawulos ta'u morma harta moo maal ta'e mucaan? Inti? Allahu akbar. Ergaan kun ergaa Phaawulos warra Qorontosiif barreesse jechoota Phaawulosidha. Maasitti dhaga'ama maal gaafa dhugaa dubbadhu maasii danfisaa. Lakkoofsa 6 dubbisa. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isaa waan hundumaa uume. Isanii dhaqaa isaa walumaa galaa kana dubbisiifiti. Jecha Phaawulos siin jedhaa jira. Maammeen kan inni si gaafataa jiru obboleessa. Dhaggeeffadhu baakki darabee godhamni haasaan ta'uu baannaan mataan si dhaaba baakki. Kan inni si gaafataa jiru maammeeni lafa itti Yesuus ani Waaqayyodha jedhee naaf fidiidha. Iddoo kanatti immoo Phaawulostu warra Qorontosiif ergaa dubbataa jira. Ergaa inni dubbatu mata jabina uummata Qorontosiif gaala mootummaa Qorontos keessa jiru Waaqayyoon sodaachuu dadhabuu Qorontos keessa jiru osoo barsiisaa jiru waa'ee qalma Waaqayyoolii tolfamaa utuu itti himaa jiruuti. Dhaqee iddoo kanatti nun Waaqayyo tokkicha qabna eeyyee Anis waaqa tokkicha qaba. Isinis waaqa tokkicha qabdu 23 gootan malee. Babaabaa dhumatti kan inni sitti himaa jiru Addisu dubbisiifiti. Dhageeffadhu baakki. Gadi bu'ita congaarraa. Kan inni si gaafataa jiru Yesuus ofiisaatii arraba isaarraa baasee ani Waaqayyodha jedhe ragaanaa kenniidha kan inni si gaafataa jiru. Kana mini maammee kanatti gaafataa jirtu. Mena dubbisi bakka tana addoo kiyya na dubbisi mena dhageeffata. Wayi siifan dubbisi. Garuu Waaqayyo tokko jira. Jecha kana kan dubbate Phaawulos. Phaawulos kan inni dubbate jarri kun dhugaan jaallattu beektaa? Phaawulos kan inni dubbate Qorontostuu utuu inni barsiisaa jiruuti
Yesuus Kiristoos duukaa akka Phaawulos barbaadetti Waaqayyo duukaa sabni kun deddeebi'uu baatee jennaan Waaqayyoolii tolfamaa yookaan immoo Waaqayyoolii tolfamaa utuu isaan waaqeffatanii isaaniin ciga'uudhaaf nun Waaqa tokko qabna jedhe Phaawulos taase. Waaqa tolfamaa Waaqa keenya biratti hin qabaatinaa nun Waaqa tokko qabna jedhe. Eenyu kanaasee Phaawulos sababii maali? Sababii isaan Waaqa tolfamaa waaqeffataa jiraniif eenyutu warri Qorontos. Sigaleera mini annamni macaafa qulqulluu gaafanni hiikkachuu dadhabu na aarsa baay'isee. Sigaleera mini gararraa 8 tokko irratti hodhatta hin dubbistaan maal jedhaani waa'ee qalma Waaqayyoolii tolfamaati dhiyaatu waa dubbachuu isaadha. Warra jarata akkas godhe Phaawulos immoo jarra kana maal jedheeni isinii dubbiseen fita. Anan kan na aarse macaaficha dubbachuu mitannan Waaqayyo tokkichatu jira. Tokkuma qofa. Tokko qofa. Tokkichi sun eenyudha? Isa Waaqaaf lafa uume Rabbi. Innis dubbisiif isuma kan macaafuma san dubbisiif. Diiman xumura. Waaqayyo tokkichatu jira jedhee Phaawulos dubbii baxabbatee Pheenxee baxabbataa jira. Har'a dubbii Phaawulos baxabbatee deeme. Dhaggeeffadhu. Isa booddee akkasittiin jedhee maal jedheeni? Innis immoo abbaa isa waan hundumaa uumeedha. Ila irrani isinii deebi'aa dhaggeeffadhaa. Ila nuufi garuu Waaqayyo tokkotu jira jedhe. Phaawulos Waaqa tokkotu jira. Innis immoo isa Waaqaaf lafa uumeedha jedhe. Eenyu kan Waaqayyo Waaqaaf lafa uume? Samii kanaaf lafa kana kan uume Waaqa tokkichi. Dhaggeeffadhaa. Hin danfinaa gaafa namni dhugaa isinitti hin aariinaa. Isinii galeera miti. Wallaahi kiristaanaaf tajaajilaan wangeelan beekatte ol galtee olii gadi maraattu natti hin tolu beeta. Wangeela taanaan seera qabeessaan dubbisi qulqullummaa isaa eegi. Isa booddee nuuf garuu Waaqayyo tokkitu jira erga jedhee booddee inni iyyuu immoo isa Waaqaaf lafa uumeedha. Eenyudha kan Waaqaaf lafa uume joo? Waaqa tokkichi. Kan jara kanaa dinqiidha. Yesuus iyyuu lafa uume radanii mufalmaa jiru darbanii. La isa booddee maal jedhamu as deebisee immoo Phaawulos gararraa irratti Waaqa tokkicha qabnaa jedhe. Itti fufee immoo isa Waaqaaf lafa uume gajjallaa dhaqee immoo dubbii waliin marga namichi. Phaawulos hojii keenyaa isa booddee akkasumas gooftaa tokkichatu jira jedhe. Mootii jechuudha barii mootii jechuudha afaan keenyatti. Mootii tokkichatu jira jedhe. Gooftaa tokkichatu jira jedhe. Innis immoo Yesuus Kiristoos isa wanti hundinuu ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannu si jedhe. Look ittiin uumame. Wangeela Yohaannis boqonnaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Maal? Waaqaaf lafa kan uume. Waan hundumaa kan uume, allaattii kan uume, bishaan kan uume, everything kan uume Iyesuus utuu hin taane Waaqa Abbaa. Dhaggeeffadhaa joo. Waan Phaawulos faa hojjetanii deemanii har'a dhaloota kana mataa maraachaa beektaa. Iyesuus Kiristoos kan inni dhalate wangeela Maatiyos boqonnaa lama lakkoofsa tokko irratti dhalate. Lafti kan isheen uumamte seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti uumamte. Maatiyos jaarraa meeqa booda dhaloota Kiristoosiin booddeedha kan inni barreeffame. Lafti immoo kan isheen uumamte yoo dhaloota Kiristoosiin duradha. Eessaa walitti dhufti dubbiin? Ijoollee sangaatu yookaan dhiiratu mucaa da'ettanii wanti hin jedheenaa. Iddoo kanatti mootuma ta'ee Phaawulos Waaqayyoodha Yesuus ittiin hin jenne gooftaadha. Inni gooftaa keenya malee Yesuus ani gooftaa keessan hin jenne. Anatu gooftaa keessanii anatu Waaqa keessan hin jenne. Phaawulostu maal jedheeni? Ani inni gooftaa keenya. Eeyotu Yesuus gooftaa keenya. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma 3 irratti muudannee ilaalle jalqaba sagaleetu ture sagalichis immoo Waaqayyo ture Waaqayyos immoo Waaqa bira ture Waaqa isa hangafaatu Waaqa isa quxusu bira Waaqa isa quxusuutu Waaqa isa hangafaa bira. Wantichi nama hangafu. Dhaqi borce dhayi galiidha wantichi. Si galee Maatiyos miti seera ba'uurratti as yoo finne yoo dhaloota Kiristoosiin booddeetti Yesuus carraa lafa argachuuf samii argachuu uumu hin arganne. Dhaggeeffadhu sitti hima. Walumaa gala iddoo kana irratti Phaawulos kan inni jedhe gooftaa keenya jedhe.
waaqa keenya dhimti. Maammee kan si gaafate lafa itti Yesuus akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsaa 14 kan dubbannu ani karaadha dhugaadha jedhee akkuma dubbate Yesuus Kiristoos lafa itti afaan isaarraa baasee ani waaqayyodha jedhee naa kennedha. Akkasumani maammee gaaffiin kee. Kanaaf takka wallaggaan buutanii takka shawaa dhuftanii takka baalee dhattanii takka wanti hin naqinaa. Assalamu alaikum. Jamar bari wanni hubatu qabdan ilaale achitti bakka amma dubbistan kana irratti nuuf waaqayyo tokkotu jira jedhe. Waaqayyo tokko innis Yesuus hin jenne innis isa waa hunda uumeedha. Akkasumas jedhe afaan Oromoon beekamu akkasumas ka waaqayyoon ta'in biraa gooftaan tokko nu jira jedhe. Tokkichis Yesuus isa wanti hundi karaa isaa uumamte. Isa waa hunda uumen jenne. Isa wanni hundi karaa isaa uumamte jedhe. Karaa isaa akkitti uumamte Phaawulos beekasan. Karaa isaa uumamte karaa kanarra dhufte karaa sanarra dhufte isa beeka. Garuu kan jedhe kan an jedhe Yesuus afaan isaatiin qaal baqaal ani waaqayyoodha. Akki itti natti amantanii waaqayyummaa kiyya ani gooftaa osoo hin taane ani waaqa isa sagadamuuf tahuu natti amanaa ka jedhe jira moo hin jiru? Kana kan barbaadu. Gaafiin namoota gaafate irratti Quraana suuraa Mariyaam suuraa 9ffaa jechaadha 19ffaa jechaadha. Yesuus jecha afaan isaatiin dubbate ka Rabbiin isarraa hime qaala inni abdullah ani gabricha rabbiiti aataani alkitaaba kitaaba naa kenne. Kitaabni Rabbiin Yesuus yookiin Ciisaadha kenne suni Injiil jedhama. Injiil jedhama. Akka Rabbiin yeroo dubbatu Quraana isaa keessatti bakka biraatti Injiil irratti buusuu dubbatu. Eessatti dubbate Rabbi subhanahu wa ta'ala Injiil irratti Injiil akka Ciisaadhaaf kenname dubbatee jira. Wa aataynaahu al-injiila fiihi hudan wa nuuraa jedha. Aya biraa keessatti jecha Injiil keessa qajeellumaa fi nuura jira jedha. Ifaan ka inni nagaafate ammoo waa'ee Quraana waa'ee isa dubbate irratti inni abdullahi aataani alkitaaba kitaaba naa kenneetu waja'alani nabiyya ergamaa na taasise. Akkuma macaafa keessatti illee ergamummaa Yesuus macaafni dubbatu Quraanni illee ergamummaa Yesuus dubbata. Waja'alani nabiyya waja'alani mubaarakan nama kuntu bakka jiru hundattu nama barakeeffamaa na taasise. Wa usaani bi salaati wa zakaati ma dumtu hayya. Salaataa fi zakaata natti dhaame jedhe dubbate. Ergama ammoo eessatti garamitti akka ergame bakka biraatti akkam jedha ورسولا إلى بني إسرائيل كجد أمد إسرائيل يجد ما تعرف من الليل سورة جعفر قافي ساترف دبت أكن أمن خل الليل وبدو سورة جعفر آتا جعفر سورة جدًا تكفى آتا جعفر تكرجل قال إذ قال إذ قال عيسى ابن مريم بني إسرائيل إني رسول الله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أن مصدقا لما بين يدي من التوراة من التوراة ومبشرين برسول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كيف بودان دفلا جتار سدبته وان وانجيل جماري وان سنبتو قبلني إنجيل وان جرى مجافة في إنجيل تقومي وان سنبتو قبلني مجافة في إنجيل تقومي إنجيل كجدمو كقرآن ربي كيسة ربي دبته كقرآن كيسة جرو واي نبي محمد أكا إني دوغوس واي نبي محمد أكا إني هاسو واي نبي محمد أكا إني أمتا جمع جيسة دبت كوني أمو إنجيل أما كأما يوكيني يوحنس مالي جلاني قودم كوني كاتا تكرم كوني إنجيل لا رب الرابوي كربي قرآن كيسة دبت سانيمت سامت واي ربي يوم إيسا يوكين إيسا واقعتهم دبتو وانا كسيت أكي كله هنكبو كوني كتابة سيناتي جن
wani arralle borille itti moromaa jiru seenaa kana balleessanii nuti isin jamar wani isin beeku qabdani kiristaana wajjin lola yookiin rakkoo biraan qabnu gin kitaabni kun dhuguma akkamit dhugaa tahee jenneeti wajji haasofna malee akka reefu mucaan amantii namatti xiqqeessuuf deemtanii jiru waan amantii namatti xiqqeessu jedhamu jiru gin kitaaba keetirraa si dubbisanii bakkittun akkami kitaabni si jamar osoo rabbi irraa bu'ee ربي سبحانه وتعالى مال جد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قرآن يكون سورة برا توبات السلا والنبي سيدوك يسترجعني جد جرو ما جافك يا سيوسنت والنبي هدوجرا بكتوكت فنو يسوع تبات بكتكت نما برابات بروانا جايباتي وان ربي برابو يكمل والنبي بكتكت فنو يسوع باجسان إذا يسوع تبات بكبرت نما برابات باجسان واحد دوك يست أكين والنبي بكبرت ويا سدي بودا دعاء كاين بكبرت ويا سدي أكمل ونك ربي براتا أكمل ربي بوسا أكمل واغني أفورك كل إنسان جنام كان أكمل بريفة ما هو أنا كان وانتابو هاي كان ماله وان براتي متي سكالتي يتم اللي لولا فكرت سو مسكين والله